ኢትዮጵያን ለመጠበቅ የመጡ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች እየተባላችሁ ነው አፍኖ ነው ያመጣችሁ አይደል ታፍናችሁ የመጣችሁ አላችሁ አይደል አላፈንኩም በፍላጎት ነው የመጡልኝ እያለ ነው ለኢትዮጵያ ነው የምታውቁት አሁን ለአብይ አህመድ ነው እናንተ የምትዋጉት ለማን ነው እርስ በርሳችን እንድንባላ እነሱን ተጠቅማችሁ እናንተኛን እንድገሉ አብይ አህመድ የሰራብን ሴራ ነው ይሄን ሴራ እናከሽፈዋለን አይደል በሞራል ግለጻ ዴቢ ጋፊጎኒ dhimmoota kan barreeffama dheeraadhaan irratti intaluu irratti guyyoota itti aanan kan isiniif maxxansu ta'a. Ammaaf barreeffama dheengaddaa kan dhimma obbolaa gidduutti lola dhaabuu san irratti gaafilee kaaniif deebii kenne jechuun obbo Joor Mahammad gaafilee namoonni barreeffama san jalatti gaafataniif deebii gabaabaa kenneetiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Lola obbolaa lamaanii kana mootummaa mo'achuu hin danda'u jetteeti jirta. Riphee lolaanoo ni mo'ataa laata jechuudhaan gaafii qe'eef deebii akkana jechuun kenneeti jira. Deebii kana dippiloomaasiin gameessi hayyuun tarsimoo siyaasaa guddichi Henry Kissinger gabaabsee lafa kaayetiin ture. The conventional army loses if it does not win. The guerrilla wins if he does not lose. Jedhe. Kana jechuun waraanni idilee yookaan kan mootummaadha lola riphee lolaa waliin taasifamu mo'achuu baannaan ofiif mo'ama jechuudha. Riphee lolaan garuu mo'amuu jalaaf baraarraan ni mo'ata jechuudha. Kana jechuun waraanni mootummaadha humnoota riphee lolaadhaa sana daaraa botoroo gochuun dhabamsiisuu dadhabee wal waraansa yeroo dheeraadhaaf itti fufnaan boodarra injifannoon kanuma riphee lolaa ta'a jechuudha. Sababni illeen adaduma lolli dheerachaa deemuun waraana idilee tokkoof khasaaraa siyaasaa diinagdeetii fi hamilee dhabuun dabalaati deema. Fakkeenyaaf wal waraansi dheeratee guddina diinagdeeti laamshessa. Raayyaa ittisa biyyaa nuffisiisee hamilee cabsa. Ajjeechaa fi hidhaan uummata irratti raawwatamu uummattoota kana garaa hammeessa yookaan obsa fixachiisaati deema. Adeemsi kun ammoo deeggarsa uummanni riphee lolaadhaaf godhu daranuu guddisa. Gama biraatiin riphee lolaan humna xiqqaadhaan waan socho'uuf gaafa barbaade tarkaanfii fudhachaa gaafa barbaade ammoo dhokachaa waan socho'uuf baasii yookaan kostii xiqqaadhaan yeroo dheeraadhaaf bosona keessa turuu danda'a. Furmaata yeroo keessa baasii waraana mootummaadhaa guddachaa humni isaa ammoo laafataati deema. Laafinni kun riphee lolaadhaaf carraa kennuudhaan injifatee akka bahuu dandeessa jechuudha. Dhiyeenya kana Siiriyaatti sana dura ammoo biyyuma keenya kanatti bara dargiidhaa kan ta'e kanuma. Waggoota 7 darban kana keessa hoo naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti maal argaatiin jirtan? Gaafii lammataa obbolaa wal dhaban lama abbaatu araarsa. Abbaa bira dabarraan ammoo jaarsa biyyaati. Qaama sadaffaa ofitti seensisuun dubbii obbolaa jidduu qilleen seensisuudha. Ammallee waanuma qaama sadaffaadhaa sana haasoftaa jechuudhaan gaafii dhiyeessaniif. Gaafii jedhu kan ammoo Jowaar akkana jechuudhaan deebisa. Dhugaadha. Dubbii obbolaa jidduudhaa silaa gaaddisuma warraati fi ollaatti fixatan. Wal dhibdee siyaasaa keessatti illee yeroo jalqaba walitti bu'iinsi eegalu. Qaama sadaffaa osoo hin barbaachisin manguddummaa dhaabbilee fi jaarsolii keessootiin furuun ni danda'ama ture. Garuu wal waraansa mootummaatii fi riphee lolaa tokko battala jalqaba dhoo'isanitti yoo furamu baate akkuma yeroon dheerataa deemuun haalonni wal xaxoo laaftutti furuudhaaf rakkisan gubbaa gubbaadhaan uumamaati dhufu. Fakkeenyaaf humnoonni gamaa gamanaa gocha hamaa walirratti hojjechuun gadoo gadi fagoo keessa galuudhaan sodaa haaloo wal bahuudha uuma. Akkasumas ummata isaan jidduu jiru irratti illee yakki gurguddaan waan hojjetamuuf dhimmi itti gaafatamummaadhaan dhufa. Sadarkaa kanatti manguddoon biyyaa gama lamaa walitti dhiyeessuudhaan waliif galchutti osoo milkaa'aniyyuu waliigaltee sana raawwachiisuudhaaf humna yookaan leverage hin qabaatan. Lamaan keessaa tokko yookaan garri lachuu qabxii waliigalteedhaa yoo gane abaaruu fi ummatatti saaxiluu bira dabree adabuu hin danda'an. Irra caalatti ammoo yaaliin gara jalqabaa yeroo lolli eegaletti araaraan fixuudhaaf godhamu yommuu fashalaayuu walganuu fi wal amantaa dhabuun hidda gadi fageeffata. Sadarkaa kanatti walitti araarsuu dhiisi mariifuu walitti fiduudhaaf qaama sadaffaadha barbaachisa. Gaafa walitti dhufanillee gamni lachuu ijjennoo laaffisanii yookaan kompromaayis godhanii akka waliif galaniif erga walii galanii osoo wal hin galin hojiitti akka hiikaniif qaama sadaffaadha fe'isa. Qaamni sadaffaan sunuu kan gama lachuu irrattuu dhiibbaa taasisuu fi humnaa fi fedhii wayyaa qabu ta'uun dirqama. Sadarkaa wal waraansi Oromiyaa keessaa ammaan kana irra ga'een jaarsolii biyyaa dhiisiti qaama sadaffaa humna guddaa qabuunuu araarsuudhaaf waliigaltee irra gahame hojiitti hiikame nagaa aaraa buusuudhaaf carraan jiru hedduu dhiphaadha. Maaliif? Yaaliiwwan hanga ammaan kanaa araara buusuudhaaf godhaman milkaa'uu dhabuu fi akkaataan itti goolaban rakkoo wal amantaa hamaa waan uumeefi.
خنبر وياني يور إفنيو إرقما أبي آمد آنغو تلوفي والإبدي أباو وبوتي في موتم مادا نقادم فرودف إياليوان هدو تازمي مي مراسة إساني تتقولن أكاتا اتقول بمنها إلالو Tokkoffaa bara 2018 akkuma jijjiiramni dhufeen yaaliin araara buusuudhaan abaawoo biyyatti galchuudhaaf taasifame. Bara sana abaawoon qaama sadaffaa gaafatullee ana dabalatee namni hedduun obbolaan keenya aangoo qabatanii waan jiraniif qaama sadaffaa maal barbaanna jechuudhaan dhiibbaa gooneen hoggansi abaawoodhaa biyyatti galee waraana irra jireessa karaa nagaatiin galche. Garuu osoo oolee hin bulin wal ganuu fi wal abaaruun jabaate. Qaamni sadaffaa walii galtee sana gidduu waan hin turiniif jecha dhugaan garam akka jirtu muruu fi gara kamirrattuu dhiibbaa gochuudhaan hojiitti akka hiikan dirqisiisuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e atakaaroo wal ganuun dalchiteen waraanni hin galin bosonatti hafe. Hangalee turelleen dallanee deemeeti itti makame. Lama bara 2019 gumiin abbootii gadaa dubbii ofitti fudhatee araarsuudhaaf yaalii godhe. Hoggansi mootummaatii fi abaawoodhaa waywaannaa fi dhiibbaa jaarsotaatii fi uummataan walii galanillee hojiitti hiikuun rakkisaadha ture. Abbootii gadaa waliin ta'uun waraana hamma tokko deemnee galchuu dandeenyullee huun bosonumatti hafe. Warruma galees mootummaan akkaataa walii galteetiin akka kunuunsu gochuudhaaf dhiibbaa gochuu wanti dandeessu hin turre. Waraanni gale sun gariin ni ajjeefame, hedduun ni hidhame. Kun ammoo badee bosonatti deebi'e. Sana booda wal waraansi babal'ataa yennaa deemu yaaliin manguddoonni gama lamaan walitti fiduudhaaf taasisan gurra dhabe. Qaamni sadaffaa humna qabu jiraachuun haal duree irraa hin socho'amne ta'uun ifa ta'e. Mootummaan illee rincicullee dubbisan ni fudhate. Sadii bara 2022 hanga ilaa bara 2023 qaamonni sadaffaan yaalii araaraa jalqabuudhaan gama lamaan yeroo lamaaf biyya Tanzaaniyaatti walitti fiduu danda'an. Mariin dhumarratti godhame waliigaltee malee dhumuu qofa osoo hin taane tarkaanfileen sana booda fudhataman carraa marsaa biraatiif gufuu guddaadha uuman. Keessattuu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo marii araaraatiif bosonaa bahee nagaan akka deebi'uuf mootummaan qaamota sadaffaatiif waadaa gale haaluudhaan akka inni hin galle dhooguudhaaf yaale. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti qofa osoo hin taane qaamota araarsuudhaaf yaalan birattuu jiila uume. Wal amantaan daran akka dhabamu godhe. Afur mariin Tanzaaniyaa gufachuu booda mootummaan tooftaa ayyaanota waraana bilisummaa Oromoo kophaatti sossobuudhaan galchee riphee lolaa haphisee mo'achuutti seene. Wal dhibdeen hoggansa waraana bilisummaa Oromoo gidduu turellee waan isaan gargaareef godinoota garagaraatti waraana hedduu nagayaan galchuudhaaf milkaa'eeti ture. Waraana garuu sanaaf waadaan galame oolee osoo hin bulin cabuudha eegale. Ayyaanota muraasaaf taayitaan kennamullee waraanni irra jireessi gariin ni hidhame. Kun maallaqa xinnaa harka kaayuudhaan gaggeeffame. Hanqee gale takkaa waan jiraatuun dhabee yookaan hidhaa fi ajjechaa kaabinee dheefa bosonatti deebi'e. Kaan ammoo biyyoota Arabaatti godaane. Kan dura bosonatti hafe waan jara gale sana mudate arguudhaan hidhannoo fi murannoo isaati jabeeffate. Yaalii wal waraansa Oromiyaa keessaa hanqisuu fi boodas araaraan furuudhaaf godhame keessatti tarkaanfileen wal amantaa miidhan hedduun jiraatanillee muraasa qofa akka fakkeenyaaf nu fayyaduuf armaan olitti tarreessine. Qabxiin ani ibsuu fedhe sadarkaa amma jirurratti jaarsa biyyaan dhiisi humna guddaa akka Ameerikaatiinuu araara buusuu yoo dandeenye carraa guddaadha. Jarri riphee lolaadhaa jiileeti jira. Qaamni sadaffaatillee shakkirraa kan ka'e abdiin haphateeti jira. Dabalataanis mootummaan laaffachaa deemuu fi diinonni isa waraanan ammoo baay'achaa deemuun gufuu biraati. Gama tokko mootummaan laafinarraa kan ka'e araaramuu hin barbaadu. Gama biraan laaffachuu fi gama maraan muddamuu fi dhifamuu mootummaa arguun riphee lolaan carraa mo'achuudhaa akka qabu hamilchiiseera. Ani ammas taanan wal waraansi kan Oromiyaa qofa osoo hin taane kan Amaaraatii fi walitti gaarreeffannaan Tigraay karaa mariitii fi araaraan akka furamu hawwa. Garuu hawwiin waan tokko ta'ee osoo jiru qabatamni yookaan riyaalitiin hojiirra oolmaa waan biraati. Hawwii koo qofarra ejjedhee ofis warra biraa sobuu hin barbaadu. Amma booda dubbiin araaraan dhumachuu kan dandeessu haalli mootummaadhaa kan ammaan kana keessa jiru kun yoo jijjiirameedha. Guutumaan guututti mootummaan kun yoo of fireeshuuf godhee akka haaraatti maaliin balleesse maaliin gartee tolche waan jiru waan dhimma kanaarratti qaceelotti itti yaadee yoo wanni godhe malee qaamni sadaffaa gurguddaan akka Ameerikaas yoo jidduu seene malee waan akkanumatti laayyootti ilaalamuu miti waan jiru. Obbo Jowaar Mohaammed barreeffama gaafii gaafatameef deebii kenneetiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhugaan jirtulleen tana tuni waan jala muramtee beekamuu qabdu. Mee dhuguma san dubbachuudhaaf kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka hundatti waraana mootummaadhaa kana kan akkatti injifatamu kan
Ijoollumti xixiqqoon tun gartee walii gad waraana gurguddaa kana meeshaa irraa guurtee hiriira galchitee bakka hundatti jechuudha. Oromiyaa keessatti jetta naannoo Amaaraa tana keessatti jetta. Tigraay silaa magaalaa guutuu keessatti akka gartee loowwan magaalaa oofanitti walitti qabanii oofaa turan jechuudha kana dura. Mo'achuu hin danda'u mootummaan kun kophaa isaa waraana kana. Waggaa 7 guutuu uummata nyaatee jira waraanni kun. Waraana waggaa 7 guutuu diinagdee biyyattiidhaan laamchessee lubbuu ilmaan namaa miliyeena takkaa fi 500 ol hanga irraan tanatti itti xuruurse jechuudha. Hagama lachuun raawwatu lubbuu lommii biyya saniiti. Wata akka mootummaa kun irra hin kaa'anne jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ammallee daranuu wartee lolaafin deemaa jee finxir jaasanuu biyya ollaatiin da'aa jee. Kanaaf ofirraa sirreessuu hin danda'u jechuudha. Amma dubbiin abdummaan gartaa qaamni sadaffaa osoo riphee lolaa kana fi mootummaa kana gidduu seenee nagaa ni buufna jee isaan kana gidduu ka seenu taate waan kana gochuu abdiin hin jiru waan jedhudha. Joowar Mahammad gabaabduu akka dubbachuu barbaade. Himuu kan barbaade wata akka abdiin natti mul'ataa hin jirtu waan jedhudha. Osoo isaanuu ka seenan taate maaliif takkaa jirtu gartee mootummaan kun abdii silaa ni jirti jaamu balleessee jira hundeedhaan buqqisee jira nama wadda jee. Waraana kaan maallaqaan hin bitadhe maal yoo tokko harka lafa galaatiin galchee ijoollee taa irra shanii fixee ayyoota nama muraasaaf aangoo kannee warra kaan ammoo waan waadaa galeef dhiisee ijoolleen tun kaabinee fi kaadireen ganda keessa ariitee tun biyyarraa baatee tun gartee aartee hifattee bosona deebite jechuudha. Kanuma harka lafa galaatiin maallaqaan galfaisanu nama waddayyee gaaf seenee dhaadannu jechuudha. Waraanni ammaan kana gartee bosona keessa kaduraanii caalaa harka meeqa dachaa meeqa dabalee jira humna guddaadhaan itti deemaa jira jechuudha. Riphee taa'u jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromootillee. Fannoon gidduu tanaa gartee dhukkee godhaa jirti jechuudha. Waraana Tigraay wajjin amma saaraatti walitti bu'ee waraana Tigraay kana bakka lama fottosee Tigraay uumamu warra akka Geetaachootii fi warra biraa of jalatti qaqqabatee karaa adda addaatiin socho'aa jira jechuudha mootummaan kun. Maaliif Eeltiraa tanan gartee dhaaf deemeen Eeltiraadhaan sababni wal dhahuuniif takkittiin hin jirtu asabii fi balaaqalaa no asabii miti namicha kana of jalatti qaqqabaa maaliif takkaa jirtu gartee wajjin Tigraay tana barbadeessinee akkamitti eegalaa gara jee Isaayyaasitti gaarreeffatu eegale sababaa sanii Abiyyilleen namicha gartee natti gaarreeffatu kana waan firraan da'in warra as keessaa kana daranuu irratti jabeessee maal godha jee shakkii jedhu raayi waan kanaaf deema malee maqaan asab jedhamu tooftaa ittiin wanni jedhani gaafa kaanillee gartee gaafa Tigraay dha'uudha warra Tigraay kana cabsuudha deemullee nu cabsi nu dhoottee miti Tigraayeetii kijibaan ofiif deemee quba kaa'ee ofiif lubbuu qabeenya fi ilmaan namaa biyya sanitti qisaase jechuudha Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad tooftaan ati deemaa jirtu kun sirriidhaa miti jee namni gartee gorsee yoo itti himellee naman dhaga'u jechuudha. Baandaa balaaqalaa jeen namatti wanni jira jechuudha. Jireenya akkatti uummata qaalee kana rakkoo uummanni keenya keessa yeroo kanaaf dantaa takkitti hin qabu jechuudha namichi kun. Kanaaf warri gartee waraanaa akkatti bakka hundatti boojamu kunis ilmaanuma namaati. Ilmaan namaa ka gartee gaarreen Itoophiyaa kana bakka isaan itti dhumanii dhiigni isaanii itti gadi dhangala'een hin jiru gartee ijoolleen humnaan deemanii ganda keessa deemanii guurantu jechuudha. Tokkoon isaanii dhumaatii isaaniitillee warra isaaniitti himanii jechuudha. Kanaaf mootummaan kun yoo ka dhugumaan gartee nagaa ka barbaadu taate akka haaraatti riseet of godhuu danda'uudha qabaadha amma wanni Joowar Mahammad bakka kanatti jechuu barbaadu dhumarratti. Riseet of godhee uf laalee waan gartee hanga tana dura gochaa ture laalee waan hayyoonni biyyoonni garaagaraa jechaanii turan kana laalee of duuba deebi'ee sirnaan gattaa'ee dhugumaa wani nuti tiirtuun badiidhaa jee dhugaadhaan waraanota isaa wajjin falmii godhaa jiran kana karaa nagayaatiin qaamni sadaffaan jidduutti argamee karaa nagayaatiin isaanii wajjin gattaa'ee murannoodhaan yoo gartee isaanii wajjin marii godhe malee Abiyyi Ahmadiif dhumattee jirti gabaabdumatti tana watakka hin shakkinaa jee jira. Barreeffama isaa kana dura dabre yoo hasarnaan dhaggeeffatanii jiraattan taate takka takkaan adda baasee akka abdiin takkallee mootummaa kanaaf hin hafin himee jira jechuudha. Kanaafuu Abiyyi Ahmad ammallee taanaan ofitti deebi'ee akka of dhaggeeffatu gamanumaan dhaamuu fi barbaanna yoo kan nu dhaga'u taate nu dhagee yoo kan nu dhageenye taate abbaayye warri gartee isa jalatti galtanii mootummaa kanaa itti fufsiisettanii wanni jechaa ittiin jirtan uf quba qabaadha. Ummata keessanii waliin dhabinaa isaa jettanii kursii Abiyyiitiif jettanii dhiiga keessanii hin lolaasina dhiiga ilmaan keessanii hin balleessina tanuma isin dhaabna waan biraa isin hin jennu diddanii itti deemtanii mirga keessan tanuma isin hin jenna waan waliin turtaniif hedduu galatooma waliif daddabartuu hin dagatinaadha nagaan nuuf tura nagaan nuuf bula.